Otosheen gammee dogongorsuuf yaaltuutti dhufu seete? Miiruu jalqabaaf jaalalli sirraan qabu. Gammee yoo ta'e giiftii waliin ciisee. Maal waan af gammee guddattoomtu uumamee naan jedhu. Gana gaariiti. Innimmoo. Akkamtiin sidhii safrii waan meeqaa safnee moo kun hundi sababa kooti miti. Amma dhoksuun ga'uure miti. Jaalala jalqabaatiin lapheen hojjaa. Cubbuun hojjedhatee sumaaf dhaabbii na dhabu. Bilisummaan maqaa akka ta'e guddatan beeka bareedu. Aguma walii galaa dhufni gargar fagaachaa jiran natti fakkaata. Giiftii tokko akkas godhuuf na ajaje. Waa'ee qormaa tokkooti garuu sumatti dhiisa. Maallaqa isaa fidde. Sammuu maallaqaan bitamuu qabu. Hoolaan maallaqaan bitadhu tokko waan hin qabu. Nan sobiin gammee. Kan tamboo fi jimaan man'eessi keessatti ijaarrateera. Tolee nan dhufa. Giiftiirra waan gaarii kamtu sirraa mul'ataa kan si aman. Gammee dhuguman jaallatta? Amman beekutti miira akkasii keessa ta'e hin beeku. Eenyutu sitti hime? Hunda isaanii. Callisa koo waggaa dheeraa kan siin cabsutu nutti dhaga'ama. Innis immoo siree gubbaa. Eenyummaa keessa dhugaan ayyaanumeera. Hanga yoomiitti magaalaa kee keessatti orma ta'uu dandeessaa? DMC Real Estate misooma kooriidooriin miidhagaa kan jirtu handhuura magaalaa keenya Finfinnee kan taate Labuu Mabiraatii irratti saayitii keenya sadarkaa olaanaa fi diizaayinii ijaarsa gaariin ijaaramaa kan jiru kutaa ciisichaa tokko kaasee hanga kutaa ciisichaa 4 kan qabu parsantii 40 waggaa 3 keessatti kan itti kaffaltaniif liqii baankii parsantii 60 kan isiniif qopheessu gatii hirrina addaa hanga parsantii 30 kan qabu ijaaraa jira. Maal eegaa jirtu? Magaalaa Finfinnee keessatti abbaa manaa ta'uuf lakkoofsa bilbilaa armaan gadii kanaan nuuf bilbilaa. DMC Real Estate gammachuun keessan asitti eegala. Har'as gammee irratti ol lultanii? Dhiifama. Isa kamiif? Yeroo lammataaf deebi'ee waan ansi gaddisiiseef. Namni kamiyyuu waan ittiin kufu qaba. Innis immoo seera uumamaati. Kan dhugaadhaaf kufeef garuu jabina. Kunis immoo bilchina barbaada. Maal jechuudha obboleessa koo? Fakkeenyaaf kanatti ittiin kufte araada garaagaraa yookiin amala hin taaneen otoo ta'e baay'een sitti aaran ture. Kunis immoo bakka kee miti waan ta'eef. Amma garuu kanatti ittiin kuftetu jaalala. Umuriin filatu waan ta'eef. Gurbaan kun ol sifichisiisee dabar. Shamarran mana barnootaa guutan keessaa isin warra qaxalee taataniif hojii bareedduu ta'e isiniif uumeera. Inni maal godhe? Intala sheerroo gan qabnee sana malee. Isaaf falmaa jirta moo? Akkas taatee kan dhufte isaaf natti fakkaata. Maarree akka inni isheen barbaanne isheedhaaf hin galu? Dhiironni hundumtu si barbaadu jennaan qabaa ganna gadhiisaa jechuu barbaadde. Gammeen akka dhiirota warra kaanii miti. Dhugaa jedhi. Gammeen dhiirota kaan irraa maaltu adda isa godha? Gammeen dorgomaa hin qabu. Tole naariin bareedduu ko. Ani kanan jedhu yoo ta'uu baate maaliif qofaatti sana haasofsiistu? Urjii maaliif qofaatti isa haasofsiisna? Isheen of isheetiin natti himteetti bara. Of ishee moo? Maarree of isheetiin ani gammee dagadheeraa naan jettee turte. Amma walii galtee maali akka isheen qabdu hin beeku. Nan yaadadha dagadheera jedheen hin ture. Dagadheera? Iyyee. Maaliif? Yeroo sanatti baay'ee naaree ture. Balleesseera jedhee waan hin amaneef dhuguma waan an dagadhu natti fakkaatee ture. Hin beeku garuu. Garuu dhumarra isa dagachuu hin dandeenye. Kitaabi tokko maal jedha seeti? Maal jedha? Dagachuu yaaluun caalatti yaadachuudha jedha. Ogummaa ajaa'ibaatiin ibsa. Baay'ee. Siif dagachuu jechuun maal jechuudha mee? Ittuu yaadachuudha. Ajaa'iba. Ani samman gammee dagachuu yaaluun caalatti isa yaadadha. Kanaaf akka salphaatti isa dagachuu hin dandeenye. Garuu ammas deebinee ollolle. Ani kanan jedhu gaafii tokko si gaafadhu. Maaldha? Xiiqiidhaaf moo jaalalaaf wanta kan hunda gochaa jirta?
Maal? Gammee jaallatteeti moo hiriidhaan injifatamu jettee ishee waliin xiiqii qabatteeti? Maaliif gaaffii kana na gaafatte? Giifti ani urjiidha bar. Eenyumaan walitti hin bareechee si beeka. Injifatamuu irra du'aa akka filattuu fi injifachuuf immoo boolla meeqa seentee aarsaa kaffaluuf duubatti akka hin deebine sirriitti hin beeka. Nan sobee moo? Hin sobne. Egaa akkas taanaan baay'ee nama yaaddeessu. Hin sobne kana siin jedhe isa duraati. Jalqaba hireedhaan injifatamuu irra jedhee tapha xiiqiidhaan jalqabeedha. Sana booda garuu wantoonni hundumtu jijjiiraman. Karaa gammee akka isheen na injifattu hin barbaanne. Gammee jaalladheeraan. Xiiqiin koo jaalalatti jijjiirameera. Kana booda gammee kan koo godhachuudhaaf karaa na deemsisu kamiyyuu nan deema. Sababni isaas jaalladheeraan. Dhabuun hin barbaadu. Tole ammaa. Maal akkan isiniif raawwadhu barbaaddu? Homaa. Isa giiftiin nurratti goote ishee irratti akka gootu qofa. Jechuun? Akkuma giiftiin anaaf hiree adda baasuu barbaaddu. Kanaaf immoo amma akka deemtee fi amma miiree akka jibbitu tooftaa mataa kee fayyadamtee asofsiiste. Kan immoo bilbila keetiin waraabdee nuuf fiddaa jechuudha. Kun baay'ee ulfaata. Waan hundaafuu malli tokko jira. Egaa akkuma isin na ajajjanittan tooftaadhaan raawwadha. Akkas jedhama qaxalee koo. Kanaafuu irratti waliif galleerra jechuudha. Eeyyee waliif galleerra. Egaa akkuma beektan ani... Eeyyee si beekna. Ati nama maallaqaan bitamu miti. Kanayyuu kan gootu hiriyaa keenya waan taateef. Eeyyee isa kana beekuun keessan gaariidha. Nama kofalchiisa malee yeroo qostu barsiisaa illee addan baafattu inumaayyuu barsiisaa ikoonomiksii irratti qosta. Barsiisaa maalitti kun? Anis qosaa keen xumuriin beesiin jedhee yaadeen ture. Innan jedheen ollee malee bakki kun bakka itti barsiisan malee bakka itti qosan miti jirra. Kee ba'i. Erga kana beekte maaliif natti nimtu tureere? Yoom carraa isaa naaf laatte? Kiwuzii yookiin kilaas parkii isinii kenneera? Lakki isallee homaa nuuf hin laalle. Galata isaa. Ati garuu barsiisota adda baafadhu. Barsiisonni hundumtuu akka urjistiin fakkaatu. Barsiistuu urjii. Barsiistuun akka ishee mu'eessa jira.
Akkami gama? Nagaa. Maal akkasiin jedhuun beeku? Kanarra maal naan jette? Itti yaaddee goote miti? Maaloo yoo sitti tole bakka kanaa deemnee haasofnu? Hin deemu. Tole gamme. Jilbeenfadhee akkan dhiifama si gaafadhu barbaadde? Ani akkasiin jenne. Maal gochaa jirtu? Jilbeenfadhee dhiifama si gaafachuuf. Asitti moo? Akka kun ta'uun barbaaddu taanaan bakka kanaa deemnee akka haasofnuuf naaf eeyyame. Sen. Maaliin obboleessa koo? Waan natti immoo barbaadanitti gara qo'annaa kootiitti an deebi'a. Eessaa akkan siif eegaluutu na rakkisee? Tole. Shamarreen ayyaana qabeettii tokko gara jireenya kootti dhufteetti. Dhugaa keetii? Eeyyee, Waaqayyo dhuma isaa bareechuu malee gaarummaan, ogummaadhaan, beekumsaan waan hundumaadhaan Waaqayyo ishee eebbiseera. Atis immoo sirriitti beekta. Sirumaa namaa ni beeku. Eenyudha isheen? Urjii, barsiistuu urjiidha. Ani kana namoonni? Na amani. Maal taate maaliif gaddita? Gaddee miti obboleessa koo. Gammadeeni. Ta'uus hin barbaachisu kaa. Maal akka yaade beektaa? Nama guddisuuf jettee balbala onnee keetii cuftee turte. Hiree. Nan beeka ijoollummaa keetti kan cufte. Ulaa jaalalaa keetii banuu dandeessa turte. Garuu anaaf jettee kana hin goone. Ani nama hin taane jaalladhee obboleettiin koo dhabdee nama miidhamtee arguurra jaalalichi natti hafu jettee dargaggummaa kee aarsaa goote. Waaqayyo na galatu. Dhumarratti urjii waan hundumaan bareedduu si badhaase. Baga gammadde obboleessa koo. Ati na boosisuu barbaadaa jirta beektaa miti? Amma maal taate? Silaka. Ammaal? Hidhaa kaleessaa anaaf gammeetti fakkeessitee jaalalli umuriidhaan iddaan ga'u kan jechaa turte. Waa'ee kanatti muuf yaalaa turte miti. Hiree. Ooko. Anaaf urjiin jaalala jalqabuu keenyatti. Jechuun dhimma siif giiftii gidduu jiru irratti si mufachiisne miti? Hin mufanne maal jechuudha maaliif hin mufadha? Egaa gabaabumatti seenaan keenya akkuma kan Roomiyoo fi Juuliyoo waliif faallaa ta'a jechuudha. Waliif faallaa? Akkam? Seenaa jaalalaa Roomiyoo fi Juuliyoo keessatti maatiin isaanii waliin jaallatan turan. Faallaa isaa ijoolleen isaanii immoo wal jaallatu. Adeemsa keessa jaalala ijoollee isaanii irraan kan ka'e maatiin waliif diina turan deebi'anii wal jaallatan. Nuti namoota gurguddoodha obboleessa koo.
Rakkoo gama keenyaan jiru karaa mataa keenyaa furra. Isinis jireenya dhuunfaa keessanii jiraadha. Tole, waan haaraa maaltu jira? Wanti maalii wal qabatu? Torbee kana keessa immoo giftii waliin irra deddeebiidhaan si argaan jira. Ta'uu danda'a. Hiriyummaan haaraan kun akkamitti? Akkasidha jetteetu? Kamis ta'u kam namni tokko gara nama biraa kan deemu faayidaa yoo argate qofaadha. Firiin faayidaaf namatti dhiyaatti jechaa jirta? Akkas jechaan jiru. Garuu osooti nama faayidaadhaaf namatti dhiyaattu taates giftii irraa maal argachuu dandeessa? Jirraatti sadaasa lama dhalatte miti? Eegalte immoo eeyyee maalidha? Waan si ajaa'ibu atis giftiinis dhahan keessan tokkodha. Isin lamaaniyyuu Skorpiyoodha. Atis akkuma ishee hamaa fi nama jallinaan guutamaadha naan jechuu keeti? Akkas jechuu koo miti. Garuu isin lamaaniyyuu amala dhokataa qabdu. Maalidha beektaa? Hin beeku. Maalidha? Investigeeshinii jaallattu. Qorannoo gaaffii iccitii nama baasisuu maal? Amma walirratti barreera obboleessa ko. Toleen irratti barteetta. Amma sedhisitii sababa akkas gootuuf natti himtu jechuun kun nuti hiriyootadha. Hiriyummaanuma sodaaksaa inni caala. Game waan mana keenyatti uumame hundumaatiif dhiifama guddaa si gaafachuun barbaada. Rakkoon qabu. Dhuguma siin jedha garaa koorraati. Maarree si amaniira. Anis rakkoon qabu kanan siin jedhe garaa koorraati. Dhiifama siif godheera. Kanaafuu torbee lama booda qormaatatu jira. Si qo'achiisuu nan danda'a? Lakki rakkoon qabu hin dhiphatin. Garaa kee irra dhiifama naaf hin goone jechuudha miti? Akkas osoo hin taane Maalumaaf hariiroo giftii waliin qabdu addaan kutiin. Sababni isaa shira keessa irratti bareera jettee yoo mataatti baatte si shakkuu eegalti. Dhiifama naaf hin goone jechuudha miti? lakki siif godheera. Ittiin waliif gala. Na qo'achiista. Amma akkatti dhiifama naaf goote maneera. Obboleessi koo galgala waa'ee keessaa natti himaa ture. Waa'ee kee fi waa'ee isaa. Dhugaamoo maal siin jedhu? Iccitii hunda hariiroo waliin eegaltan hundasaa. Maaltu sitti dhaga'ameera? Baay'een gammadu. Ati nama baay'ee gaarii taatee fi shamarree hundumtuu barbaadu. Obboleessi koos immoo obboleessa koo waan ta'eef osoo hin taane nama gaariidha. Kanaafuu hariiroon keessan milkaa'aa akka ta'u shakkiin qaba. Galatoomii bareedduu ko. Si waa sitti tolee fanaanis natti toleera. Garuu ani immoo giiftii ittiin himu. Maaliif? Maal seetee bareedduu ko. Wantoota akka kanaa hubachuuf bilchina sammuu nama gaafata. Giiftiin immoo ogummaa nama hubachuu hin qabdu. Utuun obboleessa kee waliin jaalala akka jalqabne itti hime diinummaa isin lamaan gidduu jiru sitti mul'ata. Kanaaf natti mufatti. Naaf gala. Ati garuu haadha buddeenaa hamtuu natti hin taatu miti. Ati ofii kee nuuf hin beektu jechuudha? Naaf hin galu. Yeroon siin jedhu haati buddeenaa hamtuutu si mudatteeyyuu nama ogummaadhaan gara gaarummaatti si jijjiiruu dandeessudha. Dhugaa kootii hiree. Waaqayyo waan hundumaan guutee si uume. Ati nama addaati. Hanga yoomiitti magaalaa kee keessatti orma ta'uu dandeessaa? DMC Real Estate misooma kooriidooriin miidhagaa kan jirtu handhuura magaalaa keenya Finfinnee kan taate Labuu Mabiraatii irratti saayitii keenya sadarkaa olaanaa fi diizaayinii ijaarsa gaariin ijaaramaa kan jiru kutaa ciisichaa tokko kaasee hanga kutaa ciisichaa 4 kan qabu parsantii 40 waggaa 3 keessatti kan itti kaffaltaniif liqii baankii parsantii 60 kan isiniif qopheessu gatii hirreena addaa
hanga parsantii 30 kan qabu ijaaraa jira. Maal eegaa jirtu? Magaalaa Finfinnee keessatti abbaa manaa ta'uuf lakkoofsa bilbilaa armaan gadii kanaan nuuf bilbila. DMC Real Estate gammachuun keessan asitti eegala. Irra deebi'ee waan ittiin balleessiniin maqaa si dha'uuf ifama. Garaasitti gadduun qaba. Ta'us garuu na sobuun sirraan turre. Sitti dhiyaachuuf filannoon ani qabu tokkichi qo'annaa ture. Malee karoora sobaan sitti dhiyaachuun qaba. Waan hundaafuu ta'e. Ammoo jaalallee wanta ni dandeenya. Wanti hundi walitti na jalaa bu'aa jira. Gidduutti akkan kaayyuu gorraan dammeeffan sodaadha. Amma irra xiyyeeffannoo kun hundumaa barnoota irra gochuun barbaada. Qormaatis waan dhiyaateef yaada kun sassaabuun qaba. Dhugaadha si diduu barbaade miti. Na hubadhu. Tole si hubadha. Yeroo firiyoota gaarii waliin fatan. Isa kaan yeroo inni fura. Garuu waan tokko beeki. Onnee koo keessaa bakka guddaa qabda. Eenyuufiyyuu qabaadhee kana hin beekne. Akkas taanaan maaliif wantoonni hin keessiin jedhan dhageessure? Maaliif na barbaadde obbo Milkii? Maal akkan siif godhu barbaadda? Jechuun koo gammee fi reerratti jechuu kooti. Naaf hin galle. Jechuun koo ajaja arganaaf laattee turteettaan bara. Maallaqa dhabde yoo ta'e rakkoo hin qabu. Hanga irraatti olmaanaaf gooteef maallaqa malee siifan hojjedha. Waa'ee ajaja maalii, waa'ee olmaa maaliitii fi waa'ee maallaqa maalii haasofta? Jechuun koo ajaja hanga irraatti naaf kennaa turte jechuu kooti. Gammee fi adda baasuuf. Ana giiftiitu hiree fi gammee adda baasuudhaaf maallaqa siif kaffala? Yoo isaan adda baanan ani maaliin fayyadama? Sababan gammee nan jaaladha siin jedheef isheen hanga kanatti hamtuudha jettee yaaddamu? Yoomi kana maallaqa siif kaffalee beeku. Tooftaan si barsiise ana irratti moo? Du'a akkamiitati? Yeroo nu ilaaltu aangoo waan sitti fakkaadha moo? Isaanuma siistemii kan biraallee jijjiiranii? Isuma si barsiisee moo? Hinna ta'u. Garuu meeqa siif kaffalan? Jali natti mira akkoon qabu. Addachaa godheetan siif kaffala. Gammee waliin akkam taatan? Haala gaariirra jira. Wanti haaraan maaltu jira? Homtuu hin jiru. Hiree
Kilaasii meekaappii jalqabuufanii. Bareedaadha. Dinagdee irratti baatii jechuun baalii waalii taaksii jechuudha. Sadarkaawwan garaa garaatti kan irratti dabalamanii kaffalaman jechuudha. Kan irratti wanti beekuu qabdu yoo jiraate biyya keenya keessatti taaksiin kan inni eegalle bara 2003dha. Tilmaamni isaa immoo hammi ittiin kaffalamu 100 keessaa %15dha. Maal yoo ta'e illee ishee kan inni beekatu deemaa Kun illee harka 100 keessaa %15dha. Hin wallaalu. Anis kanaafan jedhee wara. Gati dhabaa akkamiidhaati? Ani maalin godhe? Narratti barte. Akka waraabaa jiru barteeti waan gaggaarii qofa haasa'uu eegalte. Sanuu waan takka haasofte hin beeku. Hin sobiin. Si dhaggeeffachiisuu yoo na amanuu baatte. Ana giiftitu hiree fi gammee adda baasuudhaaf maallaqa siif kaffala. Maal yaade? Yoo isaan adda ba'an ani maal fayyadamu? Sababa gammeen nan jaalladha siif jedhee amma kana ishee lamtoodha jettee na yaadde? Kana durii tokko siif kaffalee beeku. Dubbadhu qaba. Isheen baay'ee hatteedha. Nama akka salphaatti gowwoomfamtu miti. Tole haa ta'u deemi. Yeroo si barbaannu si waama. Maaliif deemi jettee? Ergama biraatu kenninee fi wayyuu? Hin wayyu. Sababni isaa giiftiin nurratti barteetti jechuun maallaqa kana caalu kaffaltii fi ergama biraa waliin nutti deebistee argiteetti jechuudha. Amma mituu kaffalteef iyyuu amma ni kaffaluuf caalaa kaffaluuf hin dandeessu. Waan hundaafuu of eeggannoo gochuun gaariidha. Amma waan biraa haayaan. Natti mufatteettanti? Araadaan kanan qabame. Jimaa fi tamboon kan na garboomse akkan ta'e waan natti himteef moo lakki sitti muufanne. Waan asiin jedhee hunda laphee keetti qabattee jirta bara. Kanaaf natti muufanne jechuudha? Dhugaa dubbachuuf xiqqoo sitti gaddeera. Naaf gala. Isaaf dhiifama. Salphisii ilaali. Sababni isaa yeroo sanatti aartee waan turteef si hubadheera. Waan hundaa walumaa amma dhiifama na gaafatteetta. Kanaaf salphisii ilaali. Galatoomi. Kan biraan immoo waa'ee firii yeroo darban itti himte sun dhugaa ta'uu nu. Akkam? Jechuun koo akkamitti akkas jechuu dandeesse? Waan argite qabdamoo? Qormaata kan isheen natti hojjette giiftii irraati. Giiftiin immoo faayidaa tokko malee uumaa tokko gochuu akka isheen hin dandeenye bareechinee beekna. Edaa kanaaf ture kan isheen. Maaltu? Lakki homaa. Abaaramtuun kun. Maal hojjechaa jirta milki? Eessa na dhoksita? Maallaqa kan hunda isaa fiddi. Natti meeshaa fiddi. Giiftiidha miti kan siif kennu. Lakki ishee miti. Eessaa fiddi eree? Gammeetu naaf kenna. Gammee? Gammeen maallaqa kan hunda maaliif siif kaffala? Milkii! Giiftii akkam basaasuuf naaf kaffala. Maaliif milki? Maaliif? Amma yoomitti kanatti maallaqaan bitamtu? Adaraa waaqatii amma yoomitti namni siif kaffalee waan barbaade akka inni godhu kanatti eeyyamtuuf? Naa milki. Ergama gabaabaa tokko kanaaf raawwatuun barbaada. Ammas kan biraa moo jechuun maal jechuudha? Jechuun ergama kanaan dura natti laattee seeraan baadheera jedheen. Inni kan kooti kaa. Isaaf immoo anis qormaata si hojjisiiseera. Ammas torbee 2 booda immoo qormaata egzaamii kan biraatu jira.
Isaaf immoo ergama kan biraa tokkoon siif kenna. Malee akkamittiin ergama tokkoon qormaata lama si hojjisiisa. Baalaansiin taa'are. Yoon barbaaddu ta'e immoo dhiisuu nan danda'a. Tole ergamichi immoo maalidha? Dhiira durba ta'e beektaa? Naaf hin galle. Dhiira durba ta'e kan uffata mana namaatii miicu, kan biddeen tolchu, kan akka hojjettutti nyaata bilcheessuu fi mana qulqulleessu, kanarra darbee immoo guddistuu daa'immanii ta'e mana namaatti qacaramee kan hojjetu. Nama akka kanaa beektaa? Namni sun abbaa kooti. Ana guddisuu fi barsiisuuf jedhee aarsaa inni kaffale keessaatii kun muraasa, baay'ee muraasa. Maaliif akka durbaa ta'uu barbaade naan jechuu dandeessa ta'a. Ani mucaa abbaan isaa daandii irratti dhalatedha. Abbaa koo qofa sitti hin fakkaatin. Haati koos akkasuma. Kanumaan utuu jireenyi isaan koo taasisu ani gidduu isaaniitti dhaladhe. Harmeen koo yeroo baay'ee booda akka isheen duute kan inni natti hime. Kanaaf inni akkan jireenya daandii irraa hin jiraanneef jedhee baay'ee rakkachaa hojii humnaa hojjechaa na guddise. Urjii yeroon kutaa 8 baradhu utuu Baareellaa Shawwaa baatee gamoo haaraa ijaaramaa jiru tokkorra ol baasaa jiru kufee dugdi isaa miidhame. Yeroo kanatti ofiifis ta'e eenyuyyuu isa yaalchisuu waan hin dandeenyeef hambaa itillee ta'e manatti hafe. Yeroo kanaa kaasee akka karaa isaatii deemee hojjechuu waan hin dandeenyeef akkuman dura sitti hime mana namaatti qacaramee hojjechuu eegale. Anaaf jedhe yeroo hundumaa maal akkanaan jedhu beektaa? Waaqayyo akka jireenya daandii irraa na jiraachisee natti agarsiise sitti na agarsiisin naan jedha. Garuu gatii maalii qaba? Dhiirummaan utuu isa hawwisiisu dhiirri mana namaatti qacaramee akka hojjetuuf namni qacaratu hin jiru. Abbaan koos kanaaf jecha hojii akka garaa isaatti hin argatu. Dirqama namni tokko baasii kan koos kan isaas danda'u qaba. Ammasiif galee maaliif akka maallaqaaf bitamuuf? Dhugumatti araada qumaaraan qaba. Garuu na amani beetiinkii kanan taphadhuuf tarii guyyaa tokko injifadhee gidiraa abbaan koofanii keessa jiru keessaa ubbaafachuuf malee qumaara jaalladhee yookaan immoo abbaan barbaade qarshii na bitee waan gatii hin qabne irratti akka garbaatti yeroo na ergatu ammam akka na miidhu wallaalee miti. Milkii nama kamiittiyuu dhiyaattee utuu gaafattee hundumtuu seenaa mataasaa qabu. Eenyummaan namaa salphaatti hin jijjiiramu. Fudhatamummaa argachuunis tasan dhufu. Eenyummaa namaa dudduuba iccitiin dhokataan tokko jira. Gaafii tokko si gaafadhu. Maal? Utuu sin beekii yakkamaa waan si taasiseef dhiifamu. Jirran gammee fiiree walitti araarsina jennan jemti. Iyyeen baay'ee gaarii. Amma yaada isaatti waliif galta. Maaliif? Maaliif jechuun kee gaariidha. Amma hireedhaa fi jirran akka isaan walitti dhiyaatan gochuu qabda. Kan ammoo kan godhusi. Sana booda
hiree fi jirraa gidduutti akka hariiroon jaalalaa uumamu goota. Isayyuu akka gammeen irratti baruu danda'utti gochuu qabda. Maal jechuudha? Jirraan barii hiriyaa gammeeti. Isaan waliif obbolaadha jechuudha. Maarree isa miti kanan barbaadu. Giiftii ani mataan na dhuuf jedha. Hiriyaan akka obboleessa taasitti ilaalu yeroo inni jaalallee isaarraa fudhatu sirriitti ilaaluu qaba. Sana booda hiriyoonni akka qilleensaatiif lubbuu waliif ta'an lamman yeroo isaan akka cidiitii fi abiddaa walitti ta'an arguun barbaada. Tole. Utuu kanan godhiin dura waan tokko naaf gochuu dandeessaa? Maal? Dhuguu barbaada. Maallaqa qabattee jirtaa?